Arka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Kaankee Shoo oduu Kaankee Shoo sirna geessimnaa oduu waliin goma baasa caalutti hangafoota oduun eegalla. Viidiyoon suukanneessaa milishaa fi poolisiin humna addaa yeroo namatti abidda qabsiisanii guban argisiisu miidiyaalee hawaasaa gubbaa qoqqoodamaa jira. Shawwaa lixaanaa Illuu Galaanitti dargaggoonni 11 waraana mootummaan ajjeefaman. Masrii fi Sudaan hidha haaromsaa isaa maddisiisuu eegaluun walii galtee faalleessa jedhan. Aggaara balballoomsa oduutti yoo ceenu immoo viidiyoon suukanneessaa milishaa fi poolisiin humna addaa yeroo namatti abidda qabsiisanii guban argisiisu miidiyaalee hawaasaa gubbaa qoqqoodamaa jira. Poolisiiwwanii fi milishaawwan kunneen namni gubatu kun shanee jedhanii yeroo itti dhaadatan mul'isa. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaati. Eessaa fi yoom akka ta'e garuu adda hin baasu. Yakkoonni suukanneessaan argaa fi dhageettiif hin tolle yaadaa fi qalbii namaa suruursan Oromiyaa kutaalee hedduutti waggoota afran darban sirna biltsiginnaa raawwatamanii jiru. Waggoota 5 oliif ilmaan isaa qaqqaaliitti wareeguun sirna biltsiginnaa kan burcumatti fide Oromoon jiruu fi jireenyi isaa roorroomtuu kan durii caaltu taatee jirti. Sabni bal'aan bilisummaa isaa gonfachuuf gatii kaffale deebiin isaa cunqursaa caalu ta'uun boquu isaa gad cabsee jira. Shawwaa lixaanaa Illuu Galaanitti dargaggoonni 11 waraana mootummaan ajjeefaman. Godina Shawwaa lixaanaa Illuu Galaan ganda Tulluu Aliyoo bakka Taappis jedhamutti dargaggoonni 11 waraana mootummaatiin ajjeefaman. Maatiin dargaggoota ajjeefamanii akka jiranitti dargaggoonni kunneen mana tokko keessatti osoo waliin ta'aa jiranii humnoonni mootummaa mana cabsanii itti seenuun fixan. Ajjechaan kun kan raawwate sanbata xinnaa darbee halkan naannoo sa'aatii 9tti jedhu maatiin. Dargaggoonni kunneen jiraattota godinichaa yoo ta'an maannaa siyaasaas ta'ee diinummaa qaama biyya bulchuu waliin horatan hin qaban jedhu maatiin isaanii. Dargaggoota dhuman malees dargaggoonni gandichaa 12 ganduma kana keessaa guuramanii mana hidhaa magaalaa Ijaajii keessatti dararamaa akka jiran jiraattonni himaniiru. Yaaddoo rakkoon kun aleen hawaasni ganda kanaa hedduun qe'ee gadhiisee baqateera. Haleellaa namoota nagaa gaagee kana ilaalchisee waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godina Shawwaa lixaa diinota meeshaa duubattafaa fi muka qawwee fakkaatuun uummata saamaa fi dararaa turan irratti tarkaanfiin fudhatame jechuun gabaasee jira. Tarkaanfii kanaan namoonni 11 yoo ajjeefaman 9 hidhaman jedha waajjirichi. Dargaggoonni kunneen yakka tokkollee akka hin qabne kan himu miseensa maatii keessaa tokko diinummaan qaamolee mootummaas ta'e uummata waliin horatan hin turre jedha. Gandi Tulluu Aliyoo guyyaa sanaa kaasee raafama hamaa keessa kan jirtu yoo ta'u uummanni sodaa nageenyaarraa kan ka'e mana bulaa hin jiru. Aanaalee Shawwaa lixaa baay'ee keessatti tibbana ajjechaan jumlaa wal fakkaatu waraana murni aangoo harkaa qabu bobbaasuun raawwatamaa akka jiru irra deddeebiin gabaasamaa tureera. Tarkaanfii hidhattoota mootummaa kana hordofee gaagaamni guddaan dhaqqabaa jira. Hawaasni aanaalee garaagaraa buqqee gara magaalotaatti duulaa jira. Labsiin yeroo muddamaa akka ka'uuf murtaa'e hordofee abukaatonni hidhamtoota siyaasaa hidhamanii turan hiikaman. Paarlaamaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa labsee ture kaasuusaa faana dha'uun hidhamtoonni siyaasaa sababa labsichaatiin hidhamanii turan torban tokkos bakka adda addaatti hiikamaa jiraachuu maddeen kallattii garaagaraan gabaasaa jiru. Namoota sababa labsii muddamaatiin hidhamanii hiikaman keessaa abukaatonni hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Boonaa Yaasoo sababa namoota badii malee hidhamaniif abukaatoo taane qofaaf hidhamne turre jechuun dubbataniiru. Namoota siyaasaa qeerroo fi maanguddoon Oromoo hedduun maqaa labsii kanaatiin ji'a sadaasaa darbirraa eegaluun Oromiyaa bakka garaagaraatti humnoota mootummaatiin butamanii hidhamaa turuun isaanii gabaasamaa tureera. Namoota hedduu maqaa labsii muddamaatiin mootummaan ukkaamsee hidhe keessaa abukaattoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan ta'an Obbo Yoonaa Yaazoo fi abukaattoonni seeraa biroon lamanii argamu. Sadaasa 20 bara 2021 abukaattoo hidhamtoota siyaasaa ta'uun tajaajilaa kan turan Obbo Boonaa Yaazoo dabalatee Obbo Amansiisaa Addunyaa fi Koomaandar Nagaasaa Birraatu kan jedhaman qaamolee nageenya mootummaatiin magaalaa Adaamaa bakka hojii isaaniitti butamanii hidhamanii turan. Abukaattonni kunneen mana murtiitti osoo hin dhiyaatin erga turanii booda turtiidhaa guyyoota 80 booda labsii yeroo mootummaa muddamaa kaafamuusaa sababeeffachuun guyyaa 2 dura mirga wabiitiin akka hiikaman abukaattoo fi gorsaan seeraa Obbo Boonaa Yaazoo dubbataniiru. Sababni hidhamuu keenya daangaa labsii yeroo muddamaatiin akka wal qabatu hin beeknu turre kan jedhan Obbo Boonaan
amma mana hidhaa turreetti mana murtiittis ta'ee qorannoo seera qabeessaa bakki itti dhiyaanne hin turre jedhu qorataan yakkaa guyyaa tokko nu haasofsiisee ture kan jedhan obbo Boonaan heera mootummaa cimsaa qopheessaa jirtu waan ta'eef hidhamtan jechuun isaanitti himamuu isaanii yaadatu. Haa ta'u malee heera mootummaa namni 2 fi 3 qopheessuu hin danda'u jechuun sababni nu hiisisu hin turre kan nuti hidhamneef sababa hidhamtoota siyaasaaf abukaattoo dhaabbanne qofaaf jedhan. Obbo Boonaa fi hiriyoonni isaanii kunneen namoota sababa siyaasaatiif hidhamanii abukaattummaa dhaabbachuun kan beekaman yoo ta'u gurmuu abukaattota hidhamtoota siyaasaa keessattis miseensa ta'uun tajaajilaa jiru. Galmee hidhamtoota siyaasaa Oromoo keessaa kan Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa fa'aa keessatti argaman hordofaa kan turan obbo Boonaan manni murtii olaanaa Oromiyaa qondaalota ABO seeraan ala hidhaman akka hiikuuf falmaa turaniiru. Ergasiyaas galmee hidhamtoota siyaasaa Caalaa Taamiruu jalatti argaman ilaalchisee oliyyannoo fudhachuudhaan mana murtii waliigalaa federaalaatti beellama osoo qabatanii jiranii kan isaan hidhaman. Manni murtii olaanaa federaalaa kanaan dura Caalaa Taamiruu fi hidhamtoota isa waliin jiran irratti murtii adabbii waggaa 20 hanga waggaa 6 dabarsee turuunsaa mormuun oliyyannoo kan fudhatanii jiran obbo Boonaan beellama mana murtii osoo eegaa jiranii guyyaan tokko itti afuu kan qabaman. Sababa hidhamuu isaaniitiin galmee maamiltoota hedduu danqamuusaa abukaattoon kun kan himan itti waamamni labsii yeroo muddamaa qaamolee seera raawwachiifturra darbee kaabinee mootummaaf ta'uunsaa labsichi labsii siyaasaatti geeddaramuun namoota ilaalcha siyaasaa isaanii hin qabne hidhuuf akka dhimma itti ba'an isaan taasiseera jechuun komatu. Kaafamuu labsichaa booda mana murtiitti dhiyaachuun mirgi wabii qarshii 10,000 waan eegameef yeroo ammaa kana hiikamanii gara hojii isaaniitti deebi'u himu. Obbo Boonaa Yaazoo baatii bila bara darbee keessas mana murtiirra ba'anii galaa osoo jiranii qaamolee nageenyaan to'atamanii jootaaf erga hidhamanii booda wabii qarshii 10,000tiin hiikamuun isaanii ni yaadatama. Paarlaamaan Itoophiyaa gurraandhala 16 bara 2022 yaa'ii taasiseen yeroo labsii muddamaa ji'a 8tiif ture kaasuusaa hordofu namoonni gariin maqaa labsichaatiin hidhamanii turan hiikamanii jiru. Hanga ammaattis mana hidhaa Buraayyuu Aanaa Sadaffaa Adaamaa Galaanii fi Sabbataatti namoota hidhaman keessaa muraasni kan hiikaman yoo ta'u namoonni hedduun ammallee hidhaa jiru. Manni maree bakka buutota uummataa miseensota paartii Biltsiginnaa dhuunfatamee muudama komishiinaroota komishinii marii biyyaalessaa hoogganu jedhamanii mormii malee raggaaseera. Maqaa marii biyyaalessaatiin adeemsonni deemamaa jiran marii walabaa fi hunda hirmaachise gaggeessuu waan hin dandeessifneef sochiileen eegalaman dhaabbatanii adeemsi marii biyyaalessaa dhugaan rakkoo biyyattii furuuf danda'u akka diriiru qaamoleen garaagaraa gaafataa turanis qaamni aangoorra jiru ejjennoo isaatiin itti fufuuf filateera. Walwaraansa fi rakkoolee siyaasa Itoophiyaa muddama keessa buusaniif araaraa fi marii biyyaalessaa hunda hirmaachisee fi ulaagaalee marii biyyaalessaa gaggeessuuf dandeessisan guuttatee walabummaan gaggeeffatu fala waaraa argamsiisuu danda'a yaada jedhuun Itoophiyaan gara marii biyyaalessaatti ce'uu akka qabduuf yeroo garaagaraatti gaafatamaa tureera. Itoophiyaan gara marii biyyaalessaa hunda hammatetti akka ceetuuf hayyootaa fi dhaabbilee siyaasaa Oromoo dabalatee biyya keessaa fi alaa qaamolee garaagaraatiin gaafatamaa dhiibbaan taasifamaa turus qaamni aangoorra jiru mariif karrisaa banaa hin taane. Biyyattiin gara mariin rakkoo furachuutti akka ceetuuf dhiibbaan keessaa fi alaa jabaataa dhufu hordofee bulchiisni Abiy Ahmed marii biyyoolessaan qopheessa jechuun ji'oota muraasa as sochii eegaleera. Haa ta'u malee adeemsonni maqaa marii biyyaalessaa qopheessuutiin deemamaa jiran marii walaba hunda qixa hirmaachisee fi rakkoo biyyattii waaraan furuuf danda'u miti jedhamuun qeeqamaa tureera. Adeemsi deemamaa jiru guutummaatti fedhii paartii aangoo harkaa qabu irratti kan rarra'e ta'uun Itoophiyaatti marii dhugaa rakkoo furuuf danda'u gaggeessuuf kan nu dandeessu miti kan jedhan dhaabbileen siyaasaa Oromoo kanneen akka KFO, ABO fi Adda Bilisa Baasaa Ogaadeen dursanii ejjennoo dhimmicha irratti qaban ibsaa turaniiru. Manni marii waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaas adeemsi komishiinarii marii biyyaalessaa hundeessuufis ta'e komishiinaroota komishinii marii biyyaalessaa hoogganan muuduuf deemame bu'uurummaa irraa rakkoo kan qabu ta'uu tibbana ibsa baaseen beeksiseera. Adeemsi walaban taanee fi rakkoo biyyattii furuuf hin dandeessisne kun dhaabbatee marii biyyaalessaa qaamni martuu walabummaan keessatti qooda fudhatu gaggeessuuf haalli dandeessu akka diriiruuf gaafateera. Haa ta'u malee gaaffiin jaarmiyaaleen siyaasaa dhuunfaa fi waloon gaafataa turan kun duubatti gatame adeemsi fedhii paartii Biltsiginnaa qofa tarkaanfachiisutti fufeera. Namoota komishinara ta'uun komishinii marii biyyaalessaa akka hooggananiif eeraman 632 keessaa namoonni 42 filatamanii
torban dura eenyummaan isaanii beeksifamee kan ture yoo ta'u isaan filataman 42 keessaa immoo namoonni 11 warra paarlaamaa biyyattii miseensota biltsiginnaan dhuunfatamaniif dhiyaachuun muudamni isaanii raggaa'eera. Namoonni komishineroota komishinii marii biyyaalessaa hoogganan jedhamuun muudaman kunneenis Profeesar Masfiin Ariyayaa, Aadde Ruut Gabrasillaasee, Dr. Tagany Warq Geetuu, Dr. Ariyoot Muhammad, Aadde Bileen Gabramadiin, Dr. Yoonaas Adaaye, Obbo Zagayee Asfaw, Obbo Malaakuu Waldamaariyaam, Ambaasaadder Muhammad Diriir, Obbo Mulgeetaa Agoo fi Dr. Ambaayee Ogaatoo ta'uun beekamee jira. Profeesar Masfiin Ariyayaa walitti qabaa ta'uun komishinericha akka hoogganan, Aadde Ruut Gabrasillaasee mootii aantuu walitti qabduu komishinerii marii akka ta'aniif dabalataan filatamuun isaanis beekameera. Isaan muudaman kunneen hammam namoota barnootaa fi muuxannoo garaa garaa horatan ta'an illee muudama isaanii duuba fedhiin paartii biltsiginnaa jiraachuun ifatti kan mul'achaa jirudha. Kun ta'uun ammoo marii walaba hunda hirmaachise gaggeessuuf kan dandeessisu mitiin yaada hedduu biraa dhaga'amaa jira. Osoo namoonni kunneen amanamummaan hojjechuuf kutannoo qabaatan illee komishinerichi bu'uurummaarraa eegalee fedhii paartii aangoo harkaa qabu irratti kan hundaa'e ta'uun hojii isaanii fuula duraaf danqaa biraati. Komishiniin qaama mootummaatiin hundaa'e qaama mootummaan filateen hoogganamu kun dhaabbata mootummaa yoo ta'e malee komishinii walaba marii biyyaalessaa hoogganu ta'uuf hin danda'u. Mariin bifa kanaan geggeeffamus jalqabumarraa kufeera jedhan hayyoonni siyaasaa yeroo garaa garaatti dhimmicha irratti yaada kennaa turan. Gama biroon Itoophiyaatti marii biyyaalessaa geggeessuuf komishinii hundeessuu fi komishineroota muuduun dura haal dureewwan guutamuu malantu jiru yaanni jedhu paartilee fi qaamolee garaa garaa irraa bal'inaan dhaga'amaa tureera. Yaanni kunis qaama aangoo harkaa qabu biratti hanga yoonaa dhageetti waan argate kan hin fakkaanne yoo ta'e illee wal waraansa kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti deemaa jiru dhaabu, hidhamtoota siyaasaa mara hiikuu, dhaabolee shororkeessummaan farrajaman irraa labsa shororkeessummaa kaasuun qaama marii karoorfamee akka ta'an gochuu, waraanaa fi tika mootummaa Eertiraa Itoophiyaa keessaa baasuu, muuxannoowwan idil addunyaa ilaaluun mariin qaama walabaan hoogganamee taajjabbii hawaasa addunyaa argate akka ta'amuuf haala mijeessuu kan jedhan yaadota kallattii garaa garaan dhaga'amaa turanidha. Haa ta'u malee labsi yeroo muddamaa kaasuurraan kan hafe haaldureewwan akka guutamaniif gaafataman kunneen tokkollee hin raawwatamne. Mootummaan Itoophiyaas ejjennoo yeroo garaa garaatti ibsaa jiruun itti fakkeessaa marii taasifamu yoo ta'e malee marii biyyoolessaa walaba hunda walqixa hirmaachisuun rakkoolee biyyattii waaraan furuuf danda'amuuf qophii hin fakkaatu. Adeemsi itti fakkeessuuf taasifamu immoo rakkoolee biyyattii furuun hafee Itoophiyaa gara rakkoo walxaxaa caalutti oofuu danda'an tilmaama hedduun itti walii galaa jiranidha. Masrii fi Sudaan hidha haaromsaa annisaa maddisiisuu eegaluun walii galtee faalleessa jedhan. Ministeera dhimma alaa Masrii hidha haaromsaarraa annisaa elektirikii maddisiisuu eegaluun qajeeltowwan waliigaltee biyyootaa kan cabsudha jechuun Masriin akka tarkaanfii Itoophiyaa mormituu ibseera. Ministeerichi ibsa kaleessa baaseen Itoophiyaan hidha kanarraa annisaa maddisiisuu eegaluun qajeeltowwan waliigaltee Sudaanii fi Masrii waliin irra ga'amee ture kan faallessudha jedheera. Mootummaan Sudaanis gama isaan tarkaanfii Itoophiyaan fudhatte kana mormeera. Sudaan hidhi haaromsaa Beentaa bishaanii na jalaa hir'isa jechuun sodaa qabdu ibsaa turte. Barruun Al Sayyaa jedhamu qondaala ministeera dhimma alaa Sudaan Omar Al Faroq waabeeffachuun akka gabaasetti Sudaan hidha haaromsaarraa annisaan elektirikii maddisiifamuu eegaluurraa mormii cimaa qabdi. Tarkaanfiin Itoophiyaa miira waliin hojjechuuf uumamee ture hin faallaadha jechuun qondaalli kun miidiyaatti kan himan. Akkaataa guutiinsa bishaanii fi opereeshinii hidha kanaarratti ejjennoon Sudaan yoomuu hin jijjiiramu waliigalteen seera qabeessa jiraachuu qabas jedhan. Waggaa 11 dura kan eegalame piroojeektiin humna ibsaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa biyyoota laga Abbayyaa waliin qooddatan Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan gidduutti madda wal dhibdee ture. Dilbata kaleessaa gurraandhala 20 bara 2022 annisaa maddisiisuu eegaluun murteen qophaa ishee murteessite waliigaltee kan cabsedha kan jette Masriin. Kanaan duras wayita Itoophiyaan bishaan guuttu komii wal fakkaataa dhiyeessaa turteetti. Murteen kun qajeeltowwan waliigaltee Itoophiyaan karaa muummicha ministeeraa biyyattii bara 2015 mallatteessite kan sarbe ta'uu Masriin mirkaneessiteetti jedha ibsi ministeera dhimma alaa Masrii kun. Utuu oduu keenya hin goolabin hangafoota oduun irra deebi'ee yaadachiisa. Videoon suukanneessaa milishaa fi poolisiin humna addaa yeroo namatti abidda qabsiisanii guban argisiisu miidiyaalee hawaasaa gubbaa qoqqoodamaa jira. Shawwaa lixaanaa Illuu Galaanitti dargaggoonni 11 waraana mootummaan ajjeefaman.
Masrii fi Sudaan hidha haaromsaan isaa maddisiisuu eegaluun walii galtee faalleessa jiran. Kunneen hangafoota oduu keenyaa turanii oduun qaanqeen shoorraaf qindeeffatee isiniif dhiyaate kana fakkaata ture. Aan kan isin waliin ture guma baasa caaluti hanga oduu biraan walitti dachaanutti horaa bulaa.